Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaan kun sagantaa fayyaa karaa YouTube channel Dr. Naafi Argeetu dhimmoota garaa garaa irratti yerootti simbiraan geenyudha. Egaa sagantaa keenya guyyaa irraatinis akka mata duree irratti arguudhaaf yaaltan gaaffiiwwan kun gaaffiiwwan nama hedduuti. Namoota baay'ee keessaan nu gaafata. Daallee yookiin immoo hudduu yookiin boroo kan jedhu naannoo lixa Wallaggaa naannoo gara lixa Oromiyaatti baay'inaani. Akkamitti guddisuun danda'ama, akkamitti sheeppii isaa eeguun danda'ama kan jedhu irratti jechuudha. Egaa gama kanaanii gama sochii qaamaa akkamii gochuu qabdu, sochii qaamaa specifically kan boroo guddisu yookiin immoo dudduuba dubartootaa guddisu jechuudha. Kana qofa osoo hin taane maal gochuu qabdu? Opshiniiwwan sadii ilaalla. Nyaata, kan biraa sochii qaamaatii fi bifa ogummaa fayyaatiin immoo akkamitti yaalama kan jedhu irratti deemnee kan walii ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf hanga xumura sagantaa keenyatti ammas nu hordofaa isiniin jenna. Namoonni haaraan dhuftan yoo jiraattan YouTube channel keenya subscribe gochuudhaan maamila ta'uu hin dandeessu jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya keessumaa shamarran hedduun kan yeroo baay'ee itti dhiphatanii fi kan yeroo baay'ee stress ta'anii dhiphatan keessaa tokko sheeppii hudduu yookiin immoo boroo qabaachuudha. Yeroo baay'ee hiriyyaa isaanii wajjin ilaalanii arganii compare godhanii baay'ee dhiphatu. Kana qofa miti dhiironni baay'een illee kan isaan itti hawwatamanii yeroonni hedduun boroo dubartootaa yookiin immoo sheeppii hudduu dubartootaa ilaalanii hawwatamu jedha. Kana qofa osoo hin taane addunyaa irratti namoonni shamarran dubartoonni miliyoona hedduun lakkaa'amanii yaalii baqaqsanii yaaluu kan godhatan jiru. Akkasumas immoo kan immoo carqii yookiin immoo uffata garaa garaa kan qaama isaanii dudduuba yookiin hudduu isaanii guddisu kan uffatan jiru hedduun isaanii jechuudha. Even biyya keenya keessatti namoota hedduu fayyadama, dubartoota hedduu. Yeroo tokko intala tokko gaafadheen ture doormii ijoollee 6 taanee wajjin gallu keessa ijoolleen 4 isa fayyadamudha. Akka bifa paantii uffata jalaatti kan uffata fayyadaman baay'een isaanii illee jiru jechuudha. Maaliif dhimmi kun dhimma hootishuu waan ta'eef salphaadha baay'ee bifa kamiin sheeppii isaa eegsisuun danda'ama yookiin immoo saayizii isaa guddisuuf sheeppii isaa immoo eeguun danda'ama kan jedhu sheeppii bareedaa qabaachuun danda'ama kan jedhu irratti kan walii ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf akkuma beekamu akkuma argitanii hudduurra lafee hudduu yookiin immoo lafee daalleerraa maashaawwan gurguddoo 3 jiru keessumaati. Maashaan sun yoo guddatedha baay'inaanii. Maashaawwan kunniin gluteus maximus, gluteus medius fi gluteus minimus jedhama jechuudha. Maashaawwan kun 3 tartiibaan jiru jechuudha. Maashaawwan qaama keenya keessa jiran keessaa illee maqaan isaa tokko kan dhiiraaf dubartootaa irratti illee jechuudha. Maashaa jabaa yookiin maashaa immoo guddina qabudha jechuudha. Kanaaf maashaan kun guddachuun yookiin maashaan kun yeroo inni dhiitootti bareechuu danda'a, sheeppii dubartootaa bareechuu danda'a. Kana qofa osoo hin taane faattiin illee keessa jira jechuudha. Coomni illee keessa jira jechuudha. Wantoonni garaa garaa structuring garaa garaas keessa jiru. Hidda dhiigaas narviis dabalatee jechuudha. Kanaaf akkamitti guddisuun danda'ama kan jedhu irratti jalqaba irratti kan walii ilaallu sochii qaamaadha. Sochiiwwan qaamaa kanneen yoo xiqqaate torbeetti yeroo 2 gochuudhaani differensii isaa ilaaluu dandeessu. Ji'a tokko booda yookiin immoo torban 2 booda nutti himuu dandeessu jechuudha. Baay'een keessanii ofirratti arguu dandeessu jijjiirama. Sochiiwwan qaamaa kunniinis fakkeenyaaf hamma yeroo baay'ee ijoollee dhiiraa ispoortii hojjetan baay'een isaanii yoo ilaaltanii maashaan isaanii guddaadha. Hypertrophy yookiin immoo seeliiwwan maashaawwan seeliin maashaa isaanii baay'ee guddachuurraan kan ka'e dhiitarraan kan ka'e qaamni isaanii yeroo guddaa ta'u argitu jechuudha baay'een keessan jechuudha. Akkuma kana sochii qaama gochuun maashaawwan seeliiwwan maashaa sanaa guddisuu keessatti gahee guddaa taphata jechuudha. Akkasumas immoo boca isaa eeguu keessatti illee gahee guddaa taphata jechuun barbaada. Sochii qaamaa akkamii gochuu qabdu? Sochiiwwan qaamaa 11 isinitti agarsiisa. Sochiiwwan qaamaa kana yeroo hundumaa mana keessan keessatti yaaluu qabdu jechuudha. Bifa kanaan sochiin qaamaa kuni ogeessotaan kan qoratamee bira ga'ame waan ta'eef hin gargaara. Kallattiin itti gargaaru akkuma beekamu teessumni yookiin immoo hudduun boroon taa'uudhaaf, deemuudhaaf, socho'uudhaaf nama gargaara. Akkuma kana immoo sheeppii bareedaa qabaachuunis immoo dhiirota ofitti harkisuu akkasumas immoo shamarran baay'eenis waan barbaadaniif isiniin jechuu barbaadeni. Kanaaf sochiiwwan kunniin maalidha kan jedhu hanga xumuraatti waliin turre ilaallu nuti keenya. Sochiin jalqaba irratti ilaallu egaa kan ciisanii kan hojjetamudha akkuma argaa jirtan jechuudha.
jilba keessanitti cabsitanii akkuma argitan kana jechuudha. Harki keessan lamaan ciistu jalqabarra ciistu. Jilbi keessan garuu akkuma argitan cabuu qaba. Miilli keessan socho'uu qabu. Harki keessanis immoo diriiruu qaba jechuudha. Glute bridge kan jennu kuni hojjechuu qabu jechuudha. Akkuma argaa jirtan viidiyoo irratti argaa jirtu baay'een keessanii. Sochiin kuni ciistuu isa booda hudduudhaan ciistanii harka keessan diriistanii mudhii keessanii gad hudduu keessan qofa ol kaaftu ol kaasaa gad deebistu jechuudha. Kan ammamiif hojjettu kan jedhuuf immoo akkuma amma ciistaniitiin jechuudha. Sekondii meeqaaf hojjechuu qabna kan jedhuuf immoo sekondiiwwan 45 jechuudha. Sekondii sa'a qabatanii stop watch yookiin kilookiidhaan qabatanii akkuma argitanii harki keessan socho'uu qabu, boquun keessan socho'uu qabu. Miilli keessan illee iddooma isaatti dhaabbachuu qaba jechuudha. Jilbi keessan cabuu qaba. Kana sekondii meeqaaf jechuudha? Sekondii 45 saagaltu jechuudha. Akkuma argitan jirtan jechuudha. Lafarraa amma ol ka'uu qabdu jechuudha. Hudduudhaan ol ka'uu gad deebi'uu xiqqoo tursitanii jechuudha. Sekondii 2 hanga 3 tokko jechuudha. 2 akkas jechuudha. Bifa kanaan hojjettu. Kuni glute bridge kan jennu kuni maashaawwan nyaannu sana jabeessuu keessatti illee qooda guddaa taphata jechuudha. Kun sochii qaamaa isa tokkoffaadha. Sochiin qaamaa inni kan biraa immoo jira. Sochiin qaamaa kan jira immoo donkey kick kan jedhamus jira jechuudha. Akkamitti hojjenna, akkamitti hojjettu kan jedhuuf immoo akkuma argaa jirtan akka nama bineensa luka afuriin dhaabbatutti harka keessanii miila keessaniin dhaabbattu jilba keessaniin akkuma argaa jirtan jechuudha. Isa booda harka keessanii jabeessanii dhaabbattanii jilba keessanii jilbeeffatanii donkey kick kan jennu jechuudha. Argaa jirtu si'a lama jechuudha ol kaastu alattis immoo jechuudha. Ol kaastu alattis kick gootu jechuudha. Kana immoo sekondii meeqaaf hojjettu jechuudha? Sekondii 30 akkuma argaa jirtan rasni deebi'a. Argaa jirtu alatti ol socho'aan jiru jechuudha. Harki socho'aan jiru, miilli kan biraa socho'aan jiru jechuudha. Akkuma kana jechuudha. Argaa jirtu sochiin kamii maashaa naannoo sanaa ni jabeessa jechuudha. Sochii qaamaa kana gochuun baay'ee barbaachisaadha. Kan itti aanu immoo marsaa itti aanu immoo ammas maal gootu jechuudha. Kan miila bitaa yoo hojjettanii kan mirgaa kanaan hojjettu jechuudha. Sekondii 30 ammallee jechuudha. Sekondii 30 dadhabbii tokko malee hojjechuu qabdu jechuudha kana. Sochii qaamaan lammaffaan inni kan biraa sadaffaa irratti kan ilaaltan kana jilbeenfattee miila akkuma ishee argaa jirtanii jilbeenfattee jirti miila ishee diriirsitee ol kaate jechuudha. Kana daqiiqaa tokkoof socho'aan jiru miilli jechuudha. Sochii qaamaa kana daqiiqaa tokko guutuudhaaf gochuudha jechuudha. Daqiiqaa tokkoof kun sochii qaamaa sadaffaadha jechuudha. Inni kan biraa ammas ciisanii kan hojjetamudha. Akkamittidha kan jedhu miila keessan tokko fuutanii miila tokko jilbatti cabsu tokkuma argaa jirtanii miila tokko immoo fuutanii isa jilba tokko irra keessu jechuudha. Kana sekondii 30f duraa duubaan hojjettu jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Sekondii 30f wal jijjiiraa jechuudha. Luka tokko yogguu fixxanii luka kan biraatti jijjiiraa hojjetama jechuudha. Inni kan biraa sochiin qaamaa inni kan biraa akkamidha kan jedhuuf immoo sochii qaamaa itti aanu immoo ammasii argaa jirtu ammasii akkuma silaatee ammas immoo quadruplet afuriin jechuudha. Harkaaf miillaanii miilla tokko cabsanii miilla tokko ol kaasuu jechuudha. Sekondii 30f look harki socho'uun qabu miilli sun socho'uun qabu gara tokkoon kaasaa deemtaa jechuudha.
Inni tokko yommuu fixanii gara tokkotti deebitu jechuudha. Miila tokko gara tokkoon sun yommuu dhumu gara tokkotti immoo deebitanii hojjettu jechuudha. Bifa kanaan akkuma argitan sekondii 30 tokko sekondii 30 kan biraallee sekondii 30 tu hojjetama jechuudha. Inni taanu maal fakkaata kan jedhuuf immoo egaa sochii qaamaa kana baay'een keessan banattanii viidiyoo banattanii teessanii hojjechuu dandeessu. Amma immoo cinaachatti jechuudha. Cinaachatti ciistee luka tokko cabsiitti jilbatti cabsina jechuudha. Akkuma argaa diriirsitu inni tokko diriira harki keessa iddootti dhaabbachuu qaba. Quba ol keessa baastee jirtu akkuma argaa jirtan jechuudha. Luka sana ol kaasu. Side laying abduction jedhama kuni ol kaasuudhaani akkuma kana sekondii jalqaba nyane sekondii 30 fi isa booda immoo gar tokkotti gara sanatti immoo galagaltee luka kan biraa jechuudha. Luka bitaaf mirga ammas sekondii 30dhaaf irra deebitanii hojjechuu jechuudha waan kuni. Kan itti aanu maal fakkaata kan jedhuuf amma immoo dhaabbitti wanti hojjetamu jira. Akkuma argitanii jalqaba irratti maal goota harka keessan jabeessachuu qabdu jechuudha. Deemsa crab walk jedhama kuni hin deemama. Look akkuma argaa jirtan jechuudha. Argaa jirtu baay'een keessanii kana sekondii 45f hojjechuu jechuudha. Kan itti aanu maaldhaa kan jedhu sochii qaama akkamii gochuu kan jedhuuf immoo sochiin qaama itti aanu harka keessaniini sirriitti agarsiisa ijoolleen biyya keenya ijoolleen keenyas kan hojjetan jiru. Pulsing squat kan jennu look harka keessanii ilaalaa jirtu argaa jirtu. Sekondii 45 jechuudha. Si'a 2 dhaabatti. Si'a 2 irratti ammas immoo dhaabatti jechuudha. Kun baay'ee gargaara kunis baay'ee ijoollee baay'een kana fayyadamu. Kana jechuudha. Kana akkuma jalqaba jennee sekondii 45 hojjetta. Kan itti aanu maaldhaa kan jedhuuf immoo sochiin qaama marsaan itti aanu immoo ammas immoo dhaabbitti jechuudha kan hojjetamu akkami kan jedhuufi squat hold abduction kan jedhu jira. Akkasiin gad qophantanii jilbatti cabee jechuudha. Luka keessan diriirsuu jechuudha. Utuun socho'een jechuudha qubaan harkaan. Argaa jirtu. Ifaadha. Isa booda amma maaldhaa ammas harka keessanii utaaluu jechuudha. Nama ammoo kun immoo akkuma sana ta'ee ni utaaltu jalqabuudhaaf. Si'a 10 jechuudha. Look xiqqoo ol kaatu miilaan sochii qaamaa kun. Good. Kan itti aanu akkuma kana sochiin qaamaatti uffaa deema jechuudha. Isa marra deebi'u jechuudha. Akkuma argitan si'a 2 marsaa 10 jechuudha. Ifaadha jedhee yaada. Lakkaa'uuf ta'e yaada baay'een keessanii. Kanaaf bifa kanaan sochii qaamaa akkasii gochuudhaan sheepii bareedaa qabaachuu hin danda'ama. Boroo kan jennu jechuudha. Kana isinitti himuufi egaa kana qofa miti nyaata immoo nyaata pirootiiniiwwan qaama ijaaran keessumaatti pirootiiniiwwan maashaawwan ijaaran nyaachuun illee baay'ee gaariidha. Isaan fayyadamuun gaariidha. Inni kan biraa egaa yeroo baay'ee sheep wiir kan jennu jira. Uffatti sheepiidhaaf uffatamu. Iddootti kan eegu jira uffattoonni kanneen Amazon irratti gurguramanii namoonni baay'een shamarran baay'een biyya keessattis biyya alattis kan fayyadamu. Kan akkamii akka ta'e kun akkuma suuraa argaa jirtan jechuudha. Uffata kanallee uffachuun ni danda'ama. Kan lamaanii wajjin jechuudha sochii qaamas fayyadama. Sheepii wiiriin kuni sirreessuudhaaf illee gaarii taphata jechuudha. Inni kan biraa egaa namoonni baay'een kanarra yommuu darbus immoo yaalii baqaqsanii yaaluudhaanii yeroo itti hudduu isaanii guddifatan yookiin boroo isaanii guddifatan ni argina jechuudha. Plastic surgeryidhaanii. Egaa biyya jalqabeera wanti kuni yaaliin kunis namoota hedduudha kan fudhachaa jiru.
Kanaaf sochii qaamaa kanatu regularly fayyadamtanii sirraa'uu danda'a jennee itti amanna 100%. Kanaaf bifa kanaan itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaanna. Hanga xumuraatti nu wajjin turtanii waan turtaniif galatoomna.